يوكان تيانش يوكان تيانش ولين هجي بزنسي هجتون حرام أكتئي نبيتو yeroo ammatti musliimoonni lakkoofsaan hedduu ta'an keessumayyuu dargaggoonni muslimaa dhaabbata Tiyaansh jedhamu waliin hojii daldalaa yookaan biizinasii hojjechaa jiru. Dhaabbata kana waliin wal ta'uun hojii daldalaa hojjechaa kan jiran muslimtoota haraamummaa hojii kana beekan qofa osoo hin taane obboleewwan waa'ee amantii isaanii sirriitti beekanii fi kanneen barnoota amantaa qaban hedduun gowwoomfamuun dhaabbata kana waliin hojjechaati jiru. Hojiin kun hojii bu'aan maallaqaa hedduun irraa argama jedhamee afarsamuuf waan ta'eef hojii haraama ta'e kana keessaa guutumatti bahuun obboleewwan hedduuf rakkisaa ta'ee jira. Haraamummaan hojii kana itti himamus namoonni baay'ee hojii kana keessaa bu'aa qarshii hedduutu argama jechuun duniyaa mi'eeffatanii hojii kana hojii halaalaa akka ta'e beeksisuuf baay'ee xaaraa jiru. Ija quraana fi hadiisatiin haraamummaa hojii kana dubbachuun dura maalummaa dhaabbata Tiyaansh gabaabinaan haa ilaallu. Dhaabbatni Tiyaansh dhaabbata maalidha? Dhaabbanni kun bara 1995 akka lakkoofsa Awurooppaa nama Mr. Liin jedhamuun biyya Chaayinaa magaalaa Beijing keessatti kan hundeeffame yommuu ta'u yeroo ammatti biyyoota addunyaa 200 ta'an keessatti damee isaa babal'ifatee socho'aa jira. Dhaabbatni kun akka idila addunyaatti bu'aawwan nageenya qaama fayyadan kan oomishu ta'uu isaa fi dhukkuboota soorata madaalawaa dhabuun dhufan ittisuuf akkasumas akka nyaata dabalatatti food supplements namoota fayyadu jechuun dhaabbata kanaan beeksisni garaagaraa faca'aati jiru. Dhaabbatni Tiyaansh jedhamu kun adda durummaan bu'aawwan chitoosaan kaalshiyeem 2 lustiinii fi kaalshiyeem 3 ispiruulinaa zinkii koordikeeps oomishan. Bu'aawwan kunis nageenya qaama namaa fi ni fayyada jechuun namoonni bu'aawwan kana gurguruun galii koomishinii guddaa akka argatan lallabu. Dhaabbatni kun sirna gabaa network marketing yookaan pyramid marketing jedhamu kan fayyadamu yommuu ta'u namni miseensa dhaabbataa kanaa ta'e bu'aawwan dhaabbata kanaa namoota biraaf beeksisee gurguruun dabalataanis miseensa dhaaba kanaa akka ta'an hojii kakaasuu hojjeta. Dhaabbatichi namoota miseensa dhaabbatichaa ta'an gabaa isaanii keessa galuu barbaadaniif bu'aawwan qulqulluu kan nageenya qaama fayyadan kan dhiyeessu ta'uu isaa dubbatus dhugaan jiru garuu kan osoo hin taane namootni miseensa ta'an hojii kana keessa seenan namoota biroo fiduun miseensa yoo taasisan koomishinii guddaa akka waan argatanitti odeessuun maallaqa namootaa karaa seeran alaatiin saamuuf kaayyeeffate kan ka'edha. Namoonni baay'een karaa hiriyoota fi firoottaan isaaniitiin gara dhaabbata kanatti sababa waamamaniif gowwoomfamuun salphatti qaama saaphana